Ashamaa harka fuuni daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Yaa'iin Sikkoo Mandoo har'aa fi boruu dhaddacha guutaa Laangaanutti gaggeeffama. Hawaasni bal'aa Sikkoo Mandoo yaa'ii adoolessaa 12 fi 13 bara 2025 godina Arsii Lixaa aanaa Nageellee Arsii hara Laangaanutti adeemsifamu kanarratti akka hirmaatuuf murtiiwwan yaa'ichaa darban hojiirra oolchaniif abbootiin gadaa Sikkoo Mandoo waamicha taasisaniiru. Abbaan gadaa Sikkoo Mandoo Obbo Aliyyee Mohaammed Surur yaa'iin Sikkoo Mandoo gaggeeffamu kun aadaa fi duudhaa Oromoo jabeessuu kunuunsuun dhalootaa gara dhalootaatti akka darbuuf kan gargaaruu fi barmaatillee miidhaa geessan kanneen Sikkoo Mandoo keessatti mul'atan irratti murtii garaa dabarsuuf kan oolu ta'uu eeraniiru. Dabalataanis yaa'iin gaggeeffamu kanaan Oromummaa jabeessuu, wal beekumsii fi wal hubannaan cimaan Oromoo Sikkoo Mandoo gidduutti akka cimu taasisuun safuu fi duudhaan sabichaa akka hin cabne kan ittiin taasifamuu fi tokkummaa fi wal dhageettiin kan itti cimu ta'uu kaasaniiru. Yaa'iin Sikkoo Mandoo aadaa fi duudhaa saba Oromoo akka hin cabne eeguu fi itti fufsiisuu keessatti gahee guddaa qaba. Kana malees dhaddachi guutaa dhaddachoota Sikkoo Mandoo 20 Baalee fi Arsiitti argaman keessaa isa tokko. Wiirtuun sirna gadaa Oromoo Arsii Odaa Roobaa yoo ta'u, Odaan Roobaa dhaddachoota murtii 20 of jalaa qabudha. Dhaddachaalee wiirtuu sirna gadaa kan Odaa Roobaa jalatti waamaman 20 keessaa 9 godinaalee Arsii lamaan keessatti kan argamu yoo ta'u, kana keessaa tokko kan wiirtuu sirna gadaa Oromoo Arsiitti tajaajilaa ture dhaddacha Kixibee kan naannawaa Doddotaatti argamu ta'u waajjirri aadaa fi turizimii Oromiyaa ibseera. Kana malees dhaddacha aanolee akka wiirtuu sirna gadaa tokkotti fudhatamaa jedhameera. Dhaddachaaleen murtii 11 kan argaman godina Baalee keessatti akka ta'e hayyoonni seenaa beekan ni ibsu. Odaan Roobaa odaalee hangafoota wiirtuu sirna gadaa Oromoo keessaa isa tokkoo fi odaa murtii jedhamuun beekama. Itoophiyaan Ameerikaa wajjin mariin barbaadaa jetteetti dhimma daldalaa irratti jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa bulchiinsa Doonaald Tiraamp wajjin dhimma daldalaa wal qabatee mari'achuuf qophiidha jedheera. Itoophiyaan karaa ministeera daldalaa fi walitti hidhiinsa godinaaleetiin kaleessa malee dheengadda akka beeksisteetti Itoophiyaan fedhii Ameerikaa akka hin miinetti dhimmoota lama irratti waliin mari'achuu barbaaddi. Ijoon marii barbaadame tokko ashuuraa daldalaa yookaan qaraxa 10% Ameerikaan dhiyeenya Itoophiyaa irra keessa irrattidha. Mootummaan Ameerikaa oomishaalee qonnaa, warshaalee fi kabroo Itoophiyaan gabaa Ameerikaatti dhiyeessitu irratti 10% akka kaffaluu qabdu ajaja dabarseera. Guyyaan isaa hin baramne malee mootummaan kana isaan waliin mari'achuuf karoora qabateera. Inni kabiroo yoo Tiraamp tole jedhanii beellama qabanii fi kan Itoophiyaa waliin dubbachuu barbaaddu dhimma agwaati. Sababa lola gama kaabaa ture keessatti yakki raawwatameera jedhuun bulchiinsi Joo Baayiden biyya kana carraa agwaa keessaa baasee ture. Seerri agwaa kan bahe bara pirezidaantii Baraak Obaamaa ture. Seerri suni akka addaatti biyyoonni Afrikaa oomishaalee isaanii ashuuraa osoo hin kaffaliin tola gabaa Ameerikaatti dhiyeeffatanii akka gurguratan kan dandeessisu ture. Carraan suni lola kaabaa keessa yakki raawwatameera jechuun Finfinnee jalaa haqame. Mootummaan amma diinagdee Itoophiyaa guddisuuf waan na gargaaruuf Ameerikaan wajjin dubbadhee carraa agwaatti deebi'uun yaala jedhee karoora qabateera. Kana lamaan irratti Ameerikaan ifatti kan deebisteettuu hin dhagaamne. Imbaasiin ishee Finfinnee jiru booda kana daldalaa fi qonna irratti xiyyeeffatee yeroo daawwannaa taasisuu mul'achaa jira. Saawud Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa 2 du'aan adabde. Saawud Arabiyaan daddabarsa qoricha sammuu adoochuun kan himataman lammiilee Itoophiyaa 2 du'aan adabuu ishee ministeerri dhimma biyya keessaa biyyattii himeera. Murtee du'aa dabarsuun kan beekamtu Saawud Arabiyaan kamisa dheengaddaa lammiilee Itoophiyaa 2 ajjeeste dabalatee lammiilee biyya alaa ajjeefaman barana 100 ga'uu Ajaans Firaansis Pirees gabaaseera. Miidiyaan mootummaa Saawud Arabiyaa maqaa lammiilee 2 ajjeefaman ibsuun lameen isaanii baala sammuu adoochuun gara biyyattiitti yeroo galchan qabamaniiru jedheera. Gabaasichi lammiileen Itoophiyaa himataman kunneen mana murtiitti dhiyaachuun himanni isaanii irratti banamuun balleessaadha jedhamuun murteen du'aa isaanitti erga darbee boodadha. Amnesty International gabaasa wixata darbe baaseen waggootan dhiyooas himata daddabarsa baala sammuu namaa adoochuu jechuun lammiilee Itoophiyaa dabalatee namoota hedduu irratti murteen du'aa darbuun dabaleeraa jedhe. Bara darbe lakkoofsi namoota murtoo du'anii Saawudii keessatti adabamanii guddaa ta'uu eereera. Murtoon du'aa darbe 3 keessaa tokko himata daddabarsa baala sammuu namaa adoochuun kan wal qabate ta'uu ibsee
Amnistiin akka seerota mirga namoomaa idil addunyaatti yakka du'aan nama adabsiisu ta'uu hin qabu ture jedhe. Waggootaan 10 darban keessatti himata daddabarsa qoricha sammuu odoochuu waliin kan wal qabatan murteewwan 597 Saawudiitti darban keessaa 75 kan ta'u lammiilee biyya alaa irrattidha. Isaan keessaa 34 Masrii, Itoophiyaa, Yordaanos, Naayijeeriyaa, Paakistaan, Sooriyaa fi Somaaliyaa irratti ta'uu ibseera. Ji'oota darban keessa Saawudi Arabiyaatti namoonni 189 murtee du'aan kan adabaman yoo ta'u 88 lammiilee biyyattii yoo ta'an kaan lammiilee biyyoota alaa ta'uu gabaafameera. Biyyoonni hedduun murtoo du'aa kana kan hambisan yoo ta'u ammallee dhaabbileen mirga namoomaaf falman murtoo kan hambisuuf hojjechaa jiru. Saawudi Arabiyaa fi biyyoonni baha giddu galeessaa keessaa hedduu murtee du'aa dabarsuun beekamu. Saawudi Arabiyaan bara 2014 haga 2025 gidduutti namoonni 1,816 ta'an murtee du'aan adabamaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf qabanne kan maangudamna turtii gaarii isiniin jenna.